tirsi namoonni baay'een aadilfinis namoota baay'eetu feesbuuk laayivii ilaalaa jiran mee maal jettaan namoota ilaalaa jiraniif maal jenna gaafuma waaqayyoon nurraa qabbaneessa nurraa qabbanaa malee umurii keenya guutuu akkasumatti reebamaa hafuun keenya nama gaddisiisa. Kana ilmaan Oromoo bakka jirtanitti reebamee naadaraa wanta falumaa falannu reebamuu hin qabnu jireenya dhabnee lafas keenya dhabnee biyya keenya dhabnee reebamuu immoo hin qabnu. Naagaluu dide amma wanti jiru haalli jiru bulchiinsi jiru naaf galaan jiru. Kanaaf ani biyya kana dhufee fi wayyaan biyya isheetti galteetti nagaa jira jedhee mucaa koo fudhadhee dhufee qilleensa biyya koo laalee gammadeen itti bashannanaa jiraadha. Garuu akkan du'uuf akka mucaan koo duutu hin barre akka ijoollee koo na jalatti reeban hin barre kan koon ga'an se'e ammas mootummaan badduu baasanii ijoollee koo dhiisanii gaariidha. Isaan arge ijoolleen koo arguun qabanii hedduun gaddee jira. Uummanni Oromoo kana dhugaa dhumaanii bakkuma jirrutti reebichumtiif dullaa fi hidhaaf duuti nurraa hafu. Qabeenyaan keenya sila dhume silattu nurraa hafu duuti. Ijoollee keenya nu jalatti ajjeesinaa jenna. Eenyuun ijoollee keenya nu jalatti ajjeesaa jiru kun anu abbaa isaan wallaale. Isa kana uummanni Oromoo maaliif akka duunu, maaliif akka ijoolleen keenya dhuman, maaliif akka adda adda nu ciran baruun barbaada. Bareeduma tun du'e natti tolan du'an sodaadhu. Duutoomaa tokko iyyuu miti garuu seenaan nama gaddisiisa. Inkisiifadhu ijoollee kana jalatti fixuun baay'ee nama gaddisiisa. Maali? Maalidha kun daba maaliiti? Biyya keenya keessatti daba maalii hojjennu? Maal nama goone? Lafti kan keessan miti biyyi kan keessan miti du'uu qonnaa ishii lafaa fudhatan iyyuu lubbuu keenya maaliif nu baasu? haalli hawwii amma maal sitti fakkaate ijaan argitee jirta? Dhiigni mucaa koo garmalee dhangala'e. Maaliif? Mucaan kun waa tokko hin beektu. Ijoollee isatti biyyaa baate na duukaa baqatte. Waa'ee dullaan beektu, waa'ee reebichaan beektu. Biyya diimokiraataa keetti guddatte. Maaliin akkas nama reebuun? Meegaa uummanni Oromoo fayyaa yoo taate, fayyaa yoo duutes immoo naa owwaalaa. Baadhee deemuu hin danda'u humnaan qabanii. Hordofaati naa owwaalaa isheen duutu. Amma waan isheen irra jirtu iyyuu hin beekan. Hospitaalaan jira. Uummanni Oromoo mucaa koo hordofee owwaalcha ishee naaf tolchu lafatti owwaalamtu hoo qabaatte lafa owwaalchaa yaaddaa jira yookiin egaa biyyuma faranjiitti reebisee achitti owwaala jechuudha. Nama gaddisiisa wanti ta'aa jiru uummanni Oromoo maaliif akka nuuf irratti mugu hin beekan maaliif akka mugan hin beekan humna dhabee mugaa jira. Hin mugiinaa wanti nuti gaafannu bilisummaa dhabee lafa iyyuu miti. Naa galaan jiru naa maaliif duuna waan meeqa maaliif duuna? Ani hedduun gaddaa waan hin jedhu sin qabu waan dubbadhu sin qabu. Maaloo ilmaanuma keenya ajjeesina wanti hafe hafu. Ilmaan keenya irra du'a dhaabaa. Beelarra jira uummanni keenya rakkinarra jira dhaabaa du'a nurra. Yookiin immoo lafumarraa nu fitaa. Tokko hafee tokko du'ee tokko boo'uu qabu waluma qixxeessaa nu fitaa. Suma kanan dhaamsa dhaammadha warra nu fitaa jiru hin beekan nama nu fitaa jiru. Naa galaan jiru seerichi. Kanumaan dabarfadhaa. Danda'ee naasa'uu du'a mucaa koo eegaa jira. Waan mukti jira? Moota kan biraa anni buraayyuurraa dhufa anni? Buraayyuurraa dhuftaati? Maal siis moo? Amma bannee dhufna ijoollee nu biraa dhufanii dhaanoo. Hawwiin dasaalee nu biraa dhaanaa deemu. Isin akkamitti dhuftan? Makiinaa irratti nu naqanii paas meedaa namni keessa hin jirre sarara nu gaggachaa nu taphaddaa turani. Achi amma bannee Baay'ee nama ajaa'iba fuudhaala. Baateetta? Maali? Situ malee? Kun dafee lallamu maala? Kaarti baasif mee? Kaarti baasa fishi? Kau kaarti maqaa kootti maqaa disii baasna. Lakki lallamu qabda eegisiree lallamu qabda. Wayyoo wayyoo.
Jarkunis jaraawwan jiru. Jauh bilang badan itu kan error risa sih ada cisu. Orang daran dan kenal itu. Baru mau barang bonya. Dua tadi pada ni kita la ila. Acinu kani. Mal kab dulu ni. Mal kodan. Hotel af den tani sih. Mal balis tan sini jalan. Ni amu betul argi tani. Kanure belu. Kanure polisi orang Ufata ni rani. Afaan Oromootiin bachaadha nu arrabsaa ramuu gani. Masih. Kan baay'ee nu gaddisiisu osoo asxaan mootummaa naannoo Oromiyaa mallayyoo isaaniirra jiru uffata isaaniirra jiru osoo afaan keenyatti dubbannu nu waan balleessine hin qabnu eebba hoteelaa dhaqne yeroo nuti galuudhaaf gara nuti Adaamadhaa dhufne. Adaamadhaa dhuftanii? Eessaa deemtullee nuun hin jenne. Kanarraan immoo nuti nama callisee karaa deemu miti. Waraqaa eenyummaa qabna. Fakkeenyaaf kan hojjetaa mootummaati. Namni san na gaafatan jiru carraa sana nuun kennine callisinuu konkolaataa ala dhaabanii rasaa tajaajifataniiti hiriira nu gaabsiisanii konkolaataa sanitti nu fe'anii nu baasan. Akka kana miti galaan baay'ee bareeda ture uffanni kun shamiziin kun adiidha waliin kan akkasitti na waara keessa nu gangalchanii laalee uffata akkasitti irratti ciccite kana ulee saabitichaadhaan kan akkasii godhan kun amma jenniki jiru. Inni sarara dhufe ati sadamu? Walumaa dhuftanii? Maal godhaadha gaaffiin jala isin gaafatan maa inni? Sirumaan gaaffiin hin jiru. Gaaffiin hin jiru. Calluma jedhanii sirree moo? Ati yoo sarara dhufte polisi? Adaamaa? Dasaalii wajjin deemtanii? Baga rabbi sin baasu hundaa lubbuu baga baatu. Akkamitti as dhuftan isin amma? Akkuma hoteela ati Dassaalaa hin duukaa dhufe. Dassaalaa keessumaa kabajamaa yaamame isa cinaa boonee dhufne. Waalessu dhufe? Waalessaa dhufne hundi keenya. Hiriyaadha waan taaneef hundi keenya magaalaa Adaamaatti dhufne. Kudhan taanee asii deemnee achi hawwiin jirtu namni biraallee nutti mammakamanii waliin taanee gareedhaan teenye taphanna. Hunduu garee garee nu taphachaa turre garuu eeguma kaasa'aatiin galgaloofnaan walitti nu qabani. Eenyu sirbaa ture yeroo sana? Sirba akkamii sirbaa? Warri kan biraa sirbu hin jiru. Warri marroo faarsaa ta'u sirbanis hin jirani. Garuu Dassaalaa faantisee hawwii faantisee waan magaarii sirbaa turan. Namni karaarra zoor jedhas hin jiru garuu nama alaa nutti ergan. Alaa nutti erganii warratanitti iddoon sun jeeqamu taasisan isaan hundi ala dhaabbatanii jechaadha. Maal uffatan isaan? Uffata kun amma humna addaa amma haaraa eebbifaman. Isaan guutuun isaanii nama lama moo sadii anduraanii kaawwatan jechaadha. Hundi isaaniitu garuu waan siviilii uffatan namoonni lama sadiin jiran isaanillee jara kana sireetu. Ishii rukutanii lafaan dhaan. Dura Dassaalaa dhaanii? Isa rukutanii. Sana booda hawwiin erga kuftee isittis dhaanii? Manatti rukutanii akka hin baane warra achi keessa jiru. Ol nu deebisanii isaan lamaan hin qabanii teessisanii takka takkaan baasaa ta'u onnee godhanii san booda isaan nu biraa fudhanii deeman namoota muraasas keessa fudhanii adda baasanii walumatti nu qabanii nu deemanii makiinaarra nu baasanii. Hawwii yeroodhaan argitee? Argee hin jirre. Akkamitti rukutan? Nama tokko Ishiin deemtee qabdee rukutiin itti warraa qabdu. Dassaalaa jecha? Rukutiin itti warraa qabdu. Ulee irra buuse maaliif narra buuse jettee qabdeennaan tokko kaalchoon rukutee hundu nama sadii moo afur ulee irratti cabse. Mataa irratti? Kan booda Dassaalaanis qabanii deemanii ishiin dhiibdeetti nama konkolaataa qabu jedhanii keessaa yaamanii fuudhanii fa'aanis. Dassaalaa yeroodhaaf danda'ee ture ishii lafaan dha'anii jiran. Kaan walumatti nu qabanii nu deeman. Amma akkamitti dhuftan? Maallaqa qabdan sirraa fudhannee? Qarshii kuma lamaaf olweetti kara tokkoon kaa'iin turanii kahoo nu gangalchame haa kufu isaan fudhanii beeku boorsan jalaa balas hin jira. Konkolaataa waan qabnuuf karaa nutti agarsiisaa ture. Nuun beeku ka safarichas. Naannofni warreen asfaaltii irra baananii kara konkolaataa jirtu san deemee bakka irraa nu qaban. Isaan dhufne gaafachaa as deemee.